Inni tokkon dhiitamaa, inni tokkon dhiichisa, inni tokkon boohaa, inni tokkon boochisa. Tokkoni faarsaa kan faarfamus kunooti. Agarsiisa aadaa magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffamaa dhiichisaa kolfaa gammadaa oolan. Bahaa fi lixa keessatti ammoo walgahee boohaa oole. Uummanni keenya parsantii 75 ol kan inni jiraatu baadiyyaadha. Warri dhiichisee dhiichifatu kun inni hundinuu warra magaalaati. Parsantii 25 gadafte sani jechuudha. Uummata baadiyyaa maal keessa akka inni jiru gaafadha. Buqqa'ee bakka jiraatu dhabee qa'ee isaatirraa godaanee waan nyaatee dhugu dhabee rakkinna hamaa mudatee ijoollee wajjin rakkatee boohaa oola. Inni kaan magaalaa bahee dhiichisa. Inni kaan nageenyi lafa guutee bakkarraa baanu wallaallee gurguddoonni walgeettee akkanatti nageenyi lafa guutee warra alaatu kana ta'a mataa cufatee keessattuu abbootiin gadaa abbootiin amantaa waan nama saalfachiisu. Dhugaa wanni amma Oromoon keessa jirtu. Oromoon hundi ilmaan cubbuu taate amman tana. Gurguddoonni abbootiin amantaa sheekotiin qeeysotiin abbootiin gadaa namoonni silaa kijibni isaan hin malin namni cubbuu deeggaruun hin malin cubbuun garaagara yeroo abboo rabbii jedha dhugumatti Oromoon maal akka ta'uu deemtu tilmaamuun namatti ulfaata. Yaa warra cubbuu Oromoo warra cubbuu Oromoon duraanii kan gaafa bahaa dhukkubsatu kibbatti lixatti hiddi isaa hadoodha. Oromoon har'a ammoo inni baalee keessa deemu otoo Wallaggatti Oromoonni buqqa'anii otoo Harargeetti Oromoonni buqqa'anii otoo Arsiitti nama harreerra fe'anii baalee keessatti afannee deemna gaafa jedhu hayyoota nama jettee ati eeydu sheekota namati jettu qeeysota namati jettu gurguddoota nama cubbuun deeggarre nama dhugaati ati jettu. Hundaafuu hawaasa keenyaaf sagalee haa taanu. Oromoonni Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiraatan finxaaleeyyii faannootiin buqqa'anii waan isin beekuu qabdan faannoon achi keessa sochootu sun faannoo waraana faannoo Amaaraa wajjin illee hin jirre akka duraanii waraanni bilisummaa Oromoo bakka lama bahee jiru isa kaan shanee shamallisee isa kaan shanee raasaa jennuun san shaneen jedhan sun faannoo sani faannoon sunini faannoo mootummaati jechuu kan nuti dandeenyuuf faannoo ta'aniin illee waliin hin jiran faannoo ta'anii walirra dhukaasan waraana bilisummaa Oromooti walirra dhukaasan humna guddaas kan hin qabne mootummaan dhuunfatee achi keessaa baasuu kan silaa danda'u garuu namni dantaa isaanii qabu hin jiru sana daran kan siribu mootummaan dhufee bakka sanii godaanaa faannoon isin marsite isin dha'uudhaaf deemti godaanaa jedhee mootummaa ofii isaatiif buqqisee jedhan godinoota Gujii bakka adda addaatti shanee qallabdan jedhanii baadiyyaarraa nama buqqisanii magaalaatti galchaa jiran. Uummanni wanni inni ittiin jiraatu jireenyi wanti jireenya isaatiif bu'uura ta'e hundinuu baadiyyaa jiru. Uummata horsiisuu malee hojii biraa dandeenye hojii biraa hin qabne kan qotatee horsiifatee qabeenya isaa lafa isaatirraa nyaatu buqqisanii magaalaa galchaa jiran. Magaalaa keessa jirana namni alaa dhufe tokko mana kiraatiif kophaa kan keetuun rakkatta maatii wajjin gaafa buqqisanii magaalaa galaa isin hin jedhan kan namni lafa siin kennin maaltu akka ta'uu deemu mee tilmaama. Naannoon Oromiyaa kan inni keessa jiru akkasi. Warri dhiichisus kunooti nageenyi lafa guutee gurguddoonni kennaa kunoo walgeettee nagaan as keessa yaati warra alaatu kan akkana godhaa jiraa kan jedhus kunooti kan deemee magaalaa keessa dhiichisus kunooti kan gammachuu qabu ibsatus kunooti garuu inni gammachuu ibsatu sun dhugaa dubbachuuf taanan warra maal akka Oromiyaan maal keessa akka jirtu warra nu banneedha